Fileeshii akkanatti fileeshii keessan koompitara keessan irratti saqqaatu jechuudha yookaan koompitara keessan irratti gootu. Windoo 10 warri fayyadamaa jirtan this PC kilik gootanii bantu. San booda fileeshiin kiyya kunooti wanta ta'eef isa kana irratti hin bantu osoo hin taane raayit kilik gootu irratti. Fileeshii keessan irratti raayit kilik gootu. Ismaadaaf kan jettu kunoon jirti. Ismaadaafi dhaxxanii iskaan wiiz ismaadaaf isa jedhu tuqxuu jechuudha. San booda yes jettu hin eegnaa jechuudha. Amma iskaan gochaa jira wanta ta'eef hin eegduu jechuudha. San booda steeppii ittaan immoo isinittan agarsiisa. Dhiifama viidiyoon kun warra hin beekneef malee warra beektan baay'een keessan beekuu dandeessu. Namoota baay'eetu iskaan naaf godhii fileeshii kiyya jettanii na gaafattu wanta ta'eef ammaan booda kuma keessanii iskaan godhattu jechuudha. Erga inni 100 ta'ee booda ishee kana diteeyil ishee jettu tuqxu jechuudha. Haga 100tti ergini lakkaa'ee booda diteeyil ishee jettu kana hin bantu jechuudha. Kilik as dhuftanii iskaaner isa jedhu tuqxu. Achiin booda riippoortii kana isinii fidaa jechuudha. Asirra iskaaneriin jira, riippoortiin jira, vaayirasiin jira, reejisterii hideniin jira. Riippoortii keessaa maal argattu? Riippoortii keessatti amma fileeshiin kiyya vaayirasii waan hin qabneef malee utuu vaayirasii qabaateeti vaayirasii ishee jettu kana jalatti baay'ina vaayirasii fileeshii kiyya irra jiranii agarsiisaa jechuudha. Lakkoofsaan kaa'aa jechuudha. Hidenii jalatti immoo maal ka'a? Amma hideniin 0dha. Faayiloota haayidis jalaa ta'an asirratti tarreessaa jechuudha. Faayila fileeshii keessan jalatti dhokatee fileeshii keessan keessa dhokatee gaafa isin bantan argachuu hin dandeessan yeroo bantan. Inni eessa dhokata? Iddoo kana hidden ishee jettu kana keessa dhokataa jechuudha. Amma garuu fileeshiin kiyya vaayirasii waan hin qabneef hin mul'atu duwwaa jira jechuudha. Vaayirasii otoo inni qabaates gosoonni vaayirasii asirratti lakkoofsaan irraan gadee kana teebilii kana keessa hiriiranii jiru jechuudha. Kanaafuu amma riippoortii keenya irratti 0 jira jechuudha. Riippoortiin 0dha jechuudha vaayirasiidhaan wal qabatee. Vaayirasiin qabu jechaa jira. Riippoortiin keessa asitti 0dha taanaan vaayirasiin qabu jechuudha. Osoo inni hidenii keessatti ragaa wayas keessa hidenii kana keessa kaa'eera ta'eeti akkamittiin aanhaayid gootu gajjallaa kana dhuftanii aanhaayid ool ishee jettu. Aanhaayid ool utuu amma isheen kun otoo vaayirasiin as jalatti haayid ta'ee jiru jiraateeti aktiif taatee jechuudha. Amma garuu vaayirasii waan hin jirre inaktiif ta'ee waan jiruuf yeroo faayilli keessan hideniin as keessa dhuftanii achirratti tiik gootanii aanhaayid irratti kilik gootu jechuudha. Vaayirasiinis yoo jiraate vaayirasii immoo dhuftanii bakka vaayirasii keessa kana asirratti kilik gootanii kiliin ool kan jedhamu irratti tuqxu. Haga inni kiliin godhee xumurutti in eegdu. San booda hin cuftu jechuudha. Erga xumuramee booda fileeshii keessan bifa salphaa ta'een vaayirasii irraa bilisa gochuu ni dandeessu. Har'a viidiyoo salphaa isiniif hojjedheen jira. Yeroo biraatti viidiyoo gaggabaabaa akkasii isiniif kan hojjedhu wanta ta'eef waan irratti isinii hojjechuu barbaadu komentii jalatti barreessaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ciao.